Jaalalli kee nani baanani oo jallisee jallisee. Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Eelsaatuu jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkasumas immoo haaraa gara Eelsaatuu bitti kan dhuftan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa kennuu kan du'aaraniif jajjabina egaa yoo nageenni jiraate nus bakka jirrutti nagaa arganna. Kanaaf iddoo hundumatti lubbuu bayaattu waaqayyo nagaa biyya keenyaaf haa deebisu. Hundi keenya amantaa qabnuuni yeroo kanatti immoo tokkotu ebalutu kana godhe ebalutu san godhe ebalutu caalaa oduu hin taane waaqa kadhachuutu nurraa eegama isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo kan biraatiin gara keessan dhufeera. Har'a immoo kan hojjechuuf ta'u kibbema Roomaaniyaa kan jedhamu isa hojjechuuf ta'a. Egaa iddoo kanatti akkuma argitan shunkurtii dheeressee mureera. Inni biroo immoo ruuza xiqqoo ruubii kubbaayyaatti godheetini akka kanatti kun zayitadhaan yookaan ammoo samnee yoo qabaatan samneedhaan akkanatti bilcheessitu jechuu. Isatti ammoo xiqqoo kan buuse kun filfila aswaatii fi ashaboodha. Kanumatti buusee bilcheesseera. Amma kana maal godha? Kana akkan amma naa bilchaateera. Amma kana hindaaka jechuu maashiniin hindaaka. Inni biroo ammoo wanti buusu kun asitti fireeshii kana kun Roomaan isa kana kanaan hojjedha jechuu. Asiira Roomaana jechuu. Inni ammoo kibbeen kan jennu kun isa kana hin beektan hundi keessanuu kun kana tallaajatti deebisaa maaf na jala ammoo wanna ta'uun qabuyyuu akkuma tallaajaa baaftaniin firiijii keessa akkuma baheeni gaddafee gara ammoo soosa hojjetaaru kana seenuu qaba yookiin wal gadhiisa waan ta'eef isa kana. Inni biroo ammoo kan itti godhu xiqqoo qullubbiitti godha. Itti godhu kun leemoona kana asiira leemoona kana jechuu kana kuno kana isa kanatti buusa. Egaa akka kanatti hojjetama baay'ee namatti tola. Bifni isaas akkasumas immoo gaariidha. Maaliif asiira fireeshidha. Kan keessa jiru ruuza xiqqoo fi shunkurtii kan biraa immoo kibbedha. Kibbeen fooniin hojjetama hin beektani. Foonii fi daakuu qamadii daakameeti jechuu akka biyya keenya qincee jedhamu. Qincee santu foon waliin daakama. Sani booda isa sanii foon ammoo kan bullaa'eetiin jedhe kan gidduutti ammoo akka wannaa gootanii addatti hojjetanii kaan ammoo ka daakame kana keessa isaa kulkulaatiin haala sanii hojjetama. Egaa kana fakkaata. Wal wajjumaan hamma xumuraa wal wajjiin turraa hojjaan koo kanarraa kana isiniin jedha. Egaa asumaan kan biraa immoo asittis kunuun kuusaa maashii hojjetaatiin jira akkuma argitanii. Kun bijanjaana jedhama. Biyya keenya maal jedhama kunin hin beeku. Kun ammoo filfilruumiidha. Kun ammoo akkuma argitan ammoo kuusaa zukkuuni maal jedhama biyya keenya maal inni afaan maal jedhama afaan keenyaan kun zukkuuniin kun kuusaan kun maal jedhama hin beeku. Garuu Itoophiyaa akka jiru hin jiraam. Itoophiyaa hin jira na fakkaata. Tiyaarri hin jira Itoophiyaa kana ammoo hin beeku. Kanas immoo egaa kana kan hojjedheeruun ammoo foonii qimamii wajjin xiqqoo ruuzatti godheeti. Sani booda ammoo timaatimiidha. Shunkurtii ittiin godhu iyyuu kana yoo godhu shunkurtii ala godha namittiin hin jaallattu warri waan hin jaallanneefi illaa saansaadha kan fayyadame. Kun ammoo irra guddaa kan fayyadame bikka shunkurtii jechuu tuumiidha. Qullubbii jechuu qullubbii daakameeruun aqulaallee qullubbii fi timaatimii walitti aqulaallatan achi kanaan immoo
isuma amma qulaalatan sanitti zukuunii kana jechoo isa kana galcha xiqqoo inni waan gogaa isaa xiqqoo goguu fi inni xiqqoo dura xiqqoo naa wonna jedhuuf isatti buuseera kanneen ammoo maayessuma dhiyoo kana kun reefuma kanatti godheera irra jiraayyuu laala kunooti homaa keessa fayileen jiru reef kana waan itti godheeruu fi egaa kana fakkaataa kunis kun oladduma kanan jira haana qabbanaa'uu eegaara wanti biraamoo wanti dagadheeru karabsi ittiin goone karabsi kan jedhamu supermarketii reefnaa dhufaa yoo dhufeef jedhe isinitti agarsiisa karabsiin sun ammoo xaa'ima guddaa kennaaf jechuudha xaa'ima ka kennu karabsiisanii beektani karabsi kan akka booda fide isinitti mul'isa isa sanii kana wajjiin ammoo kan erga ammoo kireema godheen booda erga kana daakeen booda karabsiisa itti godhee deebiin daganaa asirra kaaya waluma wajjiin turraamee yaadda egaa isa kanattis ammoo leemoona xiqqoon buusa kun olaala kun asiira leemoonaati qaamni kenna akkas gootanitti buuftu egaa kun haala kanaan kireemii godha egaa akkuma argitan kun sirriitti kireemii laafta gaya amma kanatti karabsiidha kan galchu san booda immoo asiira roomaan isin mul'isee san galcha san booda immoo kibba galcha jechuudha akkuma argitan kunis asitti akkana ta'aatee jira egaa kana fakkaata hojiin tole maamiltoota koo ilaa kunoo isa kana jechuu karabsi jechuun kana baala kana xiqqeessee muree boodatti buusa kan ammoo amma kireema qara daake kanaan kan ammoo miicee muree ka'ee itti godha mee wal nafaana bu'aa tole obboloota koo kunooti karabsi akkasatti mureera amma ka dura galchuu isa kana jechuu kireematti isa kana dura kunooti kireemni kiyya kunoo akkuma argitan asitti bifa kanaani kireema kana ennaa hojjettanii bisaan ittiin guddiftan maaliifi asiira qara isin mul'ise asiira roomaana kana kanatti goona jechuu amma kireema kanatti kunooti karabsii kana itti godha jechuu kunooti amma karabsiin kun kireema kana waliin maal ta'in bilchaata yoo inni xiqqoo naa bilchaachuutti achi xiqquma yoo inni jedheetiin jedhe maalitti buusa kireemi kiyya asiiratti buusa jechuu asiiraan hojjetama haala kanaan bifa kanaan hojjetama hin haphiftaniiyyuu maaraqa keessan kana jechuu kireemiin kun yabbachuu qaba sababiin isaa yoo asiira roomaanatti buufne bishaan nu jalaata akka bishaanis hin taane akka ammoo yabbatee sonna hin jenne jiddu galeessa isaa akkasitti hojjannaa nu amma kana xiqqoo jedheetiin asiiratti seensisa jechuu egaa karabsiin koo kun amma bifa kanaan xiqqoo bilchaataa kun jira amma roomaanatti buufadha jechuu egaa akkana isin ta'e booda kun akkuma isin jedhe yabbaadha amma kun roomaanii asiira roomaana kun bifa kanaa itti buuftanii እና ሌተራ tokko jechuu kun amma kan itti godhe egaa kana fakkaata amma kun kana roomaana kana walitti kun sirriitti walitti bilchaachuu qaba sani booda yoo inni koqeetiin jedhe kubbaa kiyya fadha jechuu sorry ifama maamiltoota koo oduu isin qarrasnetti buuse kubbaa kunooti kibboo itti godheetiin jira amma
asitti immoo isatti ka godhu jechuu kun jechuuni samnedha. Dhadhaa jechuu dhadhaa barbaaddanii hojjechuu hin dandeessu. Egaa asitti ammoo akkuma argitanii tuuma qaba. Tuuma kana talji keessaa baaseera. Saniif xiqqoo wanna naata odidaatiin jira. Inni kun na jalaa dhumateera kan kun firiijii keessaa ba'eera. Bikka amma argitan kana kun as jiru kana asitti xabbasa jechuudha. Ladda isaatitti. Egaa kunuuti amma hanni kun nagaa qullubbiin isa kana sirriitti asitti dhadhaadhaan xibbisi gootanii dhabbaftan jechuu kana. Kun ammoo kun asitti bifuma argitan kanaani akkasitti naaf qoqaatiin jira. Amma kanatti kanafe qullubbii asitti naam. Egaa akkuma argitan akkanatti bareedee ba'aatiin jira. Kun qullubbiin kiyyaas asitti naa qophaa'e. Qullubbii kanatti kan make qaariyaa tuumii argitanii gogaa daakkamee isaa immoo xiqqoo kalariidhaaf itti buusadheetiin jira. Inni biraa ammoo asittis waan biraan ajajaniirani. Egaa kana infaalootiin yookiin hurka qofaanii affeela. Namichi xiqqoosi garaa dhibameera. Bishaan kun akkuma argitan jala jira. Bishaan utuu hin tuqin haala kanaan dinnichaa kan affeela. San booda akka ammoo salaaxaatitti mummuramee shunkurta waliin qophaa'ee jechuu kana sasumaan isin mul'isa. Tole amma immoo kunuutti qullubbii koo kan dhabbaseetiin jedhetti buusaa harka tokko waan jaaluuf naaf kolchaa. Akkuma argitan kana foolii isaatu argitanii foolii kun karabsii kan beektaniin beektan waan ta'eef baay'ee tokko namatti tola. Keessaan amma yoo peepparii kana baala isaa gaafa itti buuseetiin jedhe mana hunduma fudhata jechuun baay'ee tokko namatti tola. Akkana gootanii biyya keenyatti suunyee kana fayyadamuu hin dandeenya. Baay'ee namatti tola. Fayyaa namaatiif illee baay'ee gaariidha. Kun asiira waan ta'eef juusii jechuu juusii waan ta'eef hin jedheefi wanta nama miidhuun qabu jechuu barbaadeeti. Amma qullubbii kiyyatti buuseetiin jira. Amma kana booddee maalitti godha leemoona kun ammoo asiira limooniiti loomii jechuu isa kanas bifuma argitan kanaan itti buusaa amma naga'u. Kun akkuma qarisiniin jedhe laalame argitanii yoo maankaa irratti akkana dhuguuf jedhani kana egaa akkanatti buufatanii saana irratti maankaa wajjin ennaa dhuganii akka yabbatee namatti tollan jen bifa kana gootu. Egaa xumuruu ga'eetiin jira nama wajjin tura. Egaa amma ammoo kana hafee isa kana baala karabsiiti dhumarra itti gootan. Sababiin isaa maali? Akka magariisummaa isaa kana gadi lakkifne yoo nyaata yoo dhuganis afaan keessatti kush jedha akka nama hafu jechuu saniif dhumarratti itti bu'a. Egaa akkuma argitan kana egaa kana gootaniif nu bifuma kanaanii akkasitti hojjetama jechuu. Bakka amma ashaboo keessan amma ashabootti galchaatiin jira. Ashabootti galchaatiin jira amma akkas gootanii amma isinii ga'u xiqqoomatti gootan maaliif mi'aa waan qabuuf wannaan guddaatti gootanii roomaanni inni waan mi'aa'uuf guddiftanii ittiin gootan xiqquma hanga isin ga'utti gootan jechuu baay'ee namatti tola. Kun ola foolii amma kun jechuudha amma itti godhe kun foolii hunduma mana muluu qaba jechuudha. Baay'ee tokko urgaa'a.
yoo dhuddanis namatti tola funyaanittis ganaa yoo baasaniitiin jedhan hafuurri isaa baay'ee tokko nama hawwata. Egaa kana booddee baasanii dhuguudha wanti hafe takka illee hin jiru. Kana fakkaata kibba Oromooniyaa jechuun isa kana godhaatiiti isinis fayyadama namoota bira jirtanis gootanii akkas gootanii dhiyeessuu dandeettan baay'ee tokko namatti tola. Gaafa namni keessummaa dhufu waan akkanaa kana goona har'a ilmaan ishiitu dhufeetiin jira. Kanaaf har'a godhaatiin jira. Kana fakkaata. Asitti illee kunoo dinnicha illee akkasi dhaabbeera. Namichatu dhukkubeetiin jira. Tole kunoo amma immoo asitti bakka itti nyaatanii akka kanatti qophaayaa. Egaa iddoo tana barattaniittanii kani Roomaan itti dhuganii saaloonii keessa jiran sagalee isaanii achi dhaga'ama. Akkam godhee guutuu isaa isiniif isaa kunoo akka kanatti qopheessa jechuu. Egaa kana fakkaata. Daawwattaniit okay. Laaqana gaarii jedha ka. Kunoo bakka kunis jaayiza ta'eera qophaa'eera kun maaragaa qarasini mul'ise kanii maashiiti. Innis kunooti burka isa. Asammoo garagaltan waan itti baasu kunniin kana fakkaata. Galatooma hammammaa waan na wajjin turtanii fi koottaa hundi keessanuu affeeramtaniittanii koottaa keessanuu koottaa Roomaana kana dhugdanii koottaa isiniin jedheeraa isin affeereeraa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu fi nagaatti naaf ta'a. Egaa waan ammoo beeknu waan ammoo argine tokko wanta akkana kan hojjannee biyya keenyattis ama restoorant oduu qabaattanii waa akkana kan hojjetanii dhiyeessuu dandeettanii biyya keenyattis namoonni baay'ee jaallatu. Maaliif yoo jettan asiirarraa hojjetama kuduraadha. Kun ammoo qamadii daakamee akkuma isiniin jedhe foon jidduutti onna godhameeti wanta biraa otoo hin taane kana waan ta'eef waan akkasii kanneen hojjechuu hin danda'ama. Gabayaa uumuu galii argachuu hin danda'ama karaa kanaanis. Egaa walumaa galatti olmaan koo arraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti naaf jiraadhaa. Maamiltoota koo baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Biyya keenyaaf waaqayyo nagaa haa kennu. Egaa koomentii waan ammoo asirratti koomentii qabdan karaa jalaatiin koomentii naaf kaayaa. Galatooma isiniin jedha. Bye bye.